warroonni taargoo fudhattee akkamitti fudhattee warroonni nu ibsi maaliif baddee warroonni jettanii akkasuma immoo na gaafachaas turtanii akkamitti galtee maaliif nu ibsine warra jettanii viidiyoo kanaan galumaatti dhaggeeffadhaa si fayyadaa jechuudha. Anallee isillee hin fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee ergachuu barbaadanillee ijoolleen immoo hin erganne si fayyada hunda keessan iyyuu si fayyada waan beekuu qabdas jedheetan viidiyoo kan si hojjechaa ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga jiraattan jecha egaa hordoftoota kiyya kaayii baay'een turee jira turtii ji'a tokkooti booda kanan gara yuutuubis deebi'ee isinii ibseetiin jira wantoota ta'amaa ture hundumaa isinii ibseetiin jira jechuudha. Na amma immoo waa'ee taargoo irraa waan xiqqoo isinii dubbachuu barbaada. Viidiyoo taargootis haala kanaan warroonni taargoon akkaataa itti ergamuu hin beekne haala kanaan ergamaadha. Akkasittuma xaxamee wantoota garaagaraatiin xaxamee jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoon kun isin fayyadaa gifaa. Taargoo ani sababan galeefis jira. Sababan viidiyoon kiyyallee addaan ciccitee hafeef akkaataa galumsa kiyyaa isiniif hin ibsines viidiyoo isin ibsa irratti yaadachuu dandeessanii yookiin warri na hordoftan arguu dandeessan jechuudha. Wanta na mudatee wantoonni jechuun ergan biyya galee wanta na mudate isin ibseera jechuudha. Na waa'ee taargooti amma kana naasa'uu dhufe jechuudha. Akka naa hubattaniif warri nageenya jechuudha. Yookiin immoo warri nageenya viidiyoo kiyya irra deebitanii kanan viidiyoo galakkisaa jiru laaluu dandeessan jechuudha. Amma wanta dandeessan immoo gaafachuu hin dagatinaa isiniif ibsaanis hanga waan beekurraa waanan argeerraa jechuudha. Egaa walumaa galatti gara taargoo keessanii yoo deebi'u taargoo kanan ergadhee shaanxaa lamaa fi rootoo lamaadha. Galata waaqayyoo immoo hundumtuu na bira gahee jira. Na bira gahee jira jechuudha. Kanaaf ergellee immoo ani akkuma tasaa viidiyoo isin ibseera gatee tan galee kan naa erge maatii achi jirutu naa erge jechuudha. Na makkootiin erge waan ta'eef anumatu dhaqee baafate jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti achi keessatti nama qunnamu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf nama osoo achi qabaatanii baay'ee bareedaadha. Namas qabaachuu baattu immoo hiikaa kee yoo hiikaa gaarii ta'e akkasuma immoo hiikaa kee meeshaalee garaagaraa fakkeenya meeshaa maashinoota garaagaraa ta'uu baate uffata wantoota baqa walumaa galatti akka ati barbaaddetti wanni hunduu qaran hin jira. Qaran immoo hin jira sirriitti jira. Dhugaa dubbachuuf wantoota akkasii sana sirriitti qaraxuu wanta waan aaddisii kana sirriitti qaratu jechuudha. Waan moofaa hin qaratan garuu waan aaddisii kanneen sirriitti qaratu jechuudha. Haga biddirsoota aaddisii hin boottu jechuudha. Kan uffataman fi kan uffatamne laalanii hin qaratu jechuudha. Singalee akkasuma maashinoota wantoota baqa waan aaddisii maashinii ta'ee waan ati bitte hin qaratu jechuudha. Kanaaf maashinootaa fi akkasuma wantoota televizyiinii waan akkasii kanneen bittanii hin dhufinaa maashinoota mana bittanii hin dhufinaa jechuudha. Garuu yoo waan xiqqaa bittanillee xiyyaaraan fudhadhaa galaa jechuun barbaada. Ani immoo galata waaqayyoo ani maashinii isaas baay'een qabus keessas baay'ee hin goone ani kanan akkuman yeroo dura viidiyoota kiyya duraa irratti isin ibsee viidiyoo kiyya immoo uffata keessattuyyuu ani kanan sirriitti wannaa taargoo godhee biddilibsoota kiyyaa. Biddilibsoonni baay'eedha hedduudha. Yoo xiqqaate biddilibsii 7-8 ta'a akkasin ta'a jechuudha. Biddilibsoota kan baay'atu kiyya irra caalatti jechuudha. Kanaaf baqa hanga ijoollee nan qaratne jechuun hin danda'ama. Hanga ijoollee akkas qaratan kana baay'ee nan qaranne galata waaqayyoo. Ani waan inni itti gaabbuun qabu ergachuu kiyyaaf nan gammada. Maaliif biddilibsii asiitii fi achi yoo wal bira qabee ilaalu garaagarummaa guddaatu jira. Akkasuma gatiillee garaagarummaa guddaatu jira. Si gammachiisa gaafa fudhattee galtuu birrii sana osoo hin taane gammachuu guddaa qabda. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif waan gaarii yoo bittee atillee baasumallee gaafa itti baastu as gaafa sii gahu hedduu takka gammadda jechuudha.
sinigalee waan hin taane osoo ta'uu baate baay'ee bareeda waan hin taane godhinaati waan maqaa qabullee yoo itti qaraxxe gazzabni itti bahe anamma dhugaa dubbachuuf waan kana hunda isaatitti gatii isaa isinitti hima jechuudha. Gatii inni naqaraxame isinitti hima jechuudha. Waan takka maaliif ertinaan dabaltanii irraa naan kuttanii jechuudha. Siigalee maaliif ani gammachuu guddaan qaba. Qaraxamee akkasitti qaankiyya wanni ani barbaadu sunniin naagaluun isaa gammachuu guddaan qaba jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf amma biddilibsii takkitti asitti bitamuu fi kan achitti bittee dhuftu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Wal bira qabdanii yoo madaaltan warroonni beektanii garaagarummaa guddaa qaba. Isatu jira. Waaqa isatti tar biddilibsii achitti tara jechuudha. Kanaaf konbartiiwwan achii hedduu takka bareedaadha. Kan asitti fi anasii wal bira qabdee ilaaltu gatiin illee እንደውም achitti bitattee dhufuus yoo akka kiyyatti jechuudha. Achitti hiqaames bareedaadha. Akkasuma immoo birriin illee agasuu ndaamati. Waaqa kan agasuma hunda fixxumati. Asitti illee yoo xiqqaate biddilibsii aana wajjin bareedaadha jedhamu 7,000 akkasiin bituu dandeessa biddilibsii jabaa. Garuu gaafa achitti bitu immoo birrii achitti 100 fa'aa 150 200 kanaan bitta jechuudha. Siigaltee bakka biddilibsiin wal tara kanatti tara walumaa galatti kan wanta achitti tara jechuudha. Ani dhugaa dubbachuu fi isaan kanan baay'inaa itti gammade waan qabu keessaa jechuudha. Akkasuma caammota kootiif baay'een gammade baay'ee hedduu takkan gammade jechuudha. Isa qofa osoo hin taane caammoon asiitii fi wannachi garaagarummaa guddaa qaba. Namumti waan hiqaa koo argee namoonni hiqaa koo arganii baay'ee tokko gammadan jechuudha. Oduu haguma barbaaddeetti baaste hiqaawwan biddilibsiin kunniin baqa namni maggaarrajaawwan achi jechuudha. Hedduu takka jaalatan jechuudha. Maggaarrajaan nama achitti yeroo san viidiyoodhaan seeta agarsiisa maggaarrajaa sanii asitti 20,000 hin bitamu jechuudha. Maggaarrajaa sun asitti 20,000 hin bitamu jechuudha. Baay'ee guddiidha asitti jechuudha. Achitti garuu baay'ee rakkasa dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu takka bareedu jechuudha. Kanaaf uffanni hunduu wal darbaa akkasuma namoonni suuqii gaarii sin keessanii warroonni viidiyoo yeroo nan galu sin ibsee irratti arguu dandeessanii jechuudha. Biddilibsoota mirxiidhaan gara jechuudha. Biddilibsiin kee hunduyyuu baqa namoonni akka naa gammadan hanga barbaadde odoo 100,000 baastee wanti itti gaabbitu tokko hin jiru. Wanti tokko jechuudha. Biddilibsii tokkicha dandeessee harkaa waliin fuudhuu hin dandeessu. Biddilibsii asiitiif qarshii tokkoomatti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf garuu baasii qaraxa hin qabaa. Garuu immoo hiqaa gaariitti qabaanaan gammachuu qabda. Hiqaan taane yoo ta'e immoo gammachuu hin qabdu jechuudha. Akkuma hiqaa keetti si qaraxu. Hiqaa kee bareeda taanaan bareeduma si qaraxu. Hiqaan kee bushaa taanaan bushaama si qaraxu jechuudha. Walumaa galatti moofaa taanaan agas hundaamatti qaranne agas hundaan baatu jechuudha waan moofaa. Innaa kanas niin jedha hordoftoota kiyyaa gaafii yoo qabaattan gaafadhaa siif ibsa.